Risoba Abiyyi kana akka isheetti akka Abiyyi sodaataaf jabeessa sagal du'aa oolu. Mangala mangistii hundaa'e kaa'ennoo sobniidha aadaa fi jedheera hanticha sanaaf. Oduu teenya jalqabaatiin bulchaan Itiyoophiyaa Abiyyi Ahmad osuma akka mangistuu fakkaruu qilee seenuu fi jedhan ajajaa olaanaan waraana bilisummaa Oromoo Jaalmarroo Dirribaa. Jaalmarroon itti dabaluun Abiyyi dabee isa namaatii jechuun ibsan. Jaalmarroon eessatti kana dubbatanii gabaasa bal'aa dhageessu. Oduu biraatiin Soomaaliyaa fi Masriin waliigaltee waraanaa mallatteessuun isaanii himame. Waliigalteen jarri lamaan mallatteessan kun Itiyoophiyaadhaaf yaaddoodha jedhameera. Maaltu deemaa jira? Bal'inaan dhageessu. Oduu biraatiin paarkii Baabbileetti lubbuun namoota 16 darbuu fi arboonni 7 ajjeefamuun ibsame. Paarkii Baabbilee keessatti namoonni fi arbi Baabbilee walitti bu'aa jira jedhameera. Akkamitti walitti bu'iinsi kun uumamaa jira? Gabaasa guutuu dhageessu. Oduu biraatiin hidhattoonni Itiyoophiyaa irraa dhufan jedhaman daangaa Keeniyaatti haleellaa raawwatanii namoota 8 ajjeesan. Ollaa gaarii Itiyoophiyaa tan taate Keeniyaatti ajjeechaan raawwatame kun mootummaa Keeniyaa mufachiiseera. Mootummaan Itiyoophiyaa biyya ollaa hunda waliin maaliif wal dhabaa? Gabaasa guutuu ni dhageessu. Akkam jirtu daawwattootaaf hordoftoota Anolee Global Media. Oduuf odeeffannoo keenya guyyaa irraa tokko jennee jalqabneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa amma dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenya jalqabaatiin hidhattoonni Itiyoophiyaa irraa dhufan jedhaman daangaa Keeniyaa cabsuun namoota 8 ajjeesuun isaanii himame. Keeniyaa bulchiinsa Marsabeet naannawa Moyyaaleetti hidhattoonni Itiyoophiyaa irraa daangaa ce'an jedhaman namoota konkolaataadhaan imalaa turan 8 ajjeesuun isaanii himame. Seeneetarri kaa'untii Marsabeet obbo Muhammad Cuttee BBC'tti akka himanitti hidhattoonni Itiyoophiyaa dhufan kun wiixata darbe halkan namoota konkolaataa fe'iisaatiin imalaa turan bakka Ellee Diimtuu jedhamu mandara torbiitti dhiyaatu irratti dhukaasa banuun namoota 8 ajjeesanii jedhan. Akka obbo Muhammad jedhanitti konkolaataa Naayiroobii irraa gara Moyyaaleetti imalaa ture kanaan namoonni imalaa turan namoota nagaatii jedhan. Hidhattoonni qawwee baatan kun faanni isaanii Itiyoophiyaa seentee jechuun dubbatan. Waa'ee hidhattoota Itiyoophiyaa irraa dhufan jedhaman kana ilaalchisee mootummaan Itiyoophiyaa ammatti wanti ibsee hin jiru. Hidhattoonni haleellaa raawwatan kun sababa maaliitiif akka gara Keeniyaatti ce'an ammaaf ifaa miti jedhameera. Naannichatti hidhattoonni mootummaan shanee jechuun waamu waraana bilisummaa Oromoo akka socho'uutu himama. Hidhattoonni ajjeechaa raawwatan jedhaman kun dambii qaamolee nageenyaa fakkaatu akka uffatan himurra kan darbe qaamolee nageenyaa mootummaa Itiyoophiyaa kam akka ta'an obbo Muhammad adda hin baafne. Haleellicha hordofee hawaasni naannichaa haleellaa hidhattootaa sodaatanii raasaa keessa buluu jedhan. Qondaalli Keeniyaa kun akka qondaalli Keeniyaa kun jedhanitti haleellaan kun kan jalqabaa miti jedhan. Ganna 30 darban naannawa daangaa Itiyoophiyaatii fi Keeniyaa rakkoon nageenyaa waan jiruuf hidhattoonni daangaa biyyoota lamaaniitti ce'anii haleellaa raawwataa turanii jechuun eeran. Akka bulchaan Marsabeet jedhanitti hidhattoonni Keeniyaa keessaa gara daangaa Itiyoophiyaatti ce'anii haleellaa raawwatanii deebi'an jiraachuus akka dhagaan dubbatan. Hidhattoonni Keeniyaa irraa gara Itiyoophiyaatti ce'anii lubbuu namaa dabarsanii tiraaktara karaa miidhagsu gubanillee jiraachuu dhageenyeerraa jedhan. Hawaasni naannicha jiraatan horsiisee bultoota bilbila malee qawwee harkaa hin qabneetu qaamota kana gidduutti miidhamaa jiras jedhaniiru. Mootummaan Keeniyaa nageenya hawaasa naannichaa eegaa hin jiru jechuun seeneetarri kaawuntii Marsabeet obbo Muhammad komataniiru. Dhimma kana irra deddeebi'i mootummaa Keeniyaatti himaa turrullee aga ammaa deebi'is hin arganne jedhan. Haleellaa biraa tibbana naannawa daangaa Itiyoophiyaatii fi Keeniyaatti mudateen mishinaroonni Kooriyaa 2 butamuun isaanis gabaafameera. Jalqaba bara kanaatti kaaba Keeniyaa bulchiinsa Marsabeet keessatti waldhibdee boolla albuudaa baasuu keessatti dhalateen lubbuun namoota darbuu hordofee mootummaan Keeniyaa labsii baasee ture. Kaawuntii Marsabeet keessatti darbee walitti bu'iinsa gosa Oromoo Booranaatii fi Gabra gidduutti mudatuun
lubbuun namoota nagaa darbaa tureeti jira. Oduu itti aanuun bulchaan Itiyoophiyaa Abiyyi Ahmad osuma akka mangistuu fakkaruu qilee seenuufi jedhan ajajaa olaanaan waraana bilisummaa Oromoo Jaalmarroo Dirribaa. Jaalmarroon itti dabaluun Abiyyi dabee isa namaatii jechuun ibsan. Ajajaa WBO kun kana kan dubbatan turtii kaleessa galgala TV ONM waliin taasisaniin ture. ONM waliin gaaffiif deebiin isaan godhan kutaan lammaffaan eda dhiyaatteeti jirti. Jaalmarroo Dirribaa kaleessa galgala miidiyaa kana faana turtii godhaniin dhimma siyaasaa Oromootii fi Itiyoophiyaa akkasumas ammoo marii Taanzaaniyaatti gaggeeffame irratti wantoota hin dubbatamin hedduu kaasuun Jaaldaandii Elamoo faana dubbataniiru. Marii Taanzaaniyaa ilaalchisuun WBO keessa namni araara jibbu jira gaaffii jettuuf Jaalmarroon deebii kennaniin lakki jechuun deebisan. Yeroo marii Taanzaaniyaa sun hoggantoonni WBO hundi isaanii waliigallee nuti Taanzaaniyaatti deemnee jedhan Jaalmarroon. Amma wanti jedhamu jiraatus yeroo sun jedhamuu qaba ture jedhan. Ajajaa olaanaan waraana bilisummaa Oromoo kun marii Taanzaaniyaa sunitti deebi'anii yeroo isaan deebi'an qaamonni tokko tokko kanummaa WBO keessa jiran Jaalmarroon qabsoo gurguratee dhufe jechuun himaa turan. Ta'us garuu Jaalmarroon dhimma kanaaf deebii kennaniin wanti arra nuun jedhamu kun kaleessa jedhamuu qaba ture jechuun kaasan. Marii Taanzaaniyaa irratti WBO keessa qaamonni arra nurratti duulayyoo jiraatan warra galuudhaaf qophaa'anii galuu hanqatanidha jedhan. Ajajaan WBO kun nuti waan Oromoodhaaf hin taane fudhannee hin gallu jennee maricha fashaleessine kan jedhan Jaalmarroon qaamni suniin rifatee nurratti duula gaggeessaa jira jechuun himataniiru. Ajajaan WBO kun itti dabaluunis nuti osoo galuu feene durumaa maatii keenyatti hin deebinu jechuun gaafate. Silaa maaliif haga maatiin keenya hundi rakkatu eegnaa jedhan. Maatiin keenya kan qabsaa'oota sababa keenyaan faffaca'eera kan jedhan Jaalmarroo Dirribaa sababni isaatis nuti dhugaa ummata irratti waan ciccineef kun hundi tahee jedhan. Kanaaf ammoo mariin Taanzaaniyaa waliigaltee WBO hundaatiin akka deemame ibsan. Taanzaaniyaatti yeroo imalan qaamonni hedduun isaan tumsuu kan kaasan Jaalmarroo Dirribaa keessumaa Taanzaaniyaan haa galatoomtuu jedhan. Yeroodhuma achi turretti yaalii hedduutu ture kan jedhan ajajaan WBO kun Taanzaaniyaan qaamota nageenyaa jajjabaa nuu ramaduun eegumsa keenyaaf haga galluutti nu faana dhaabbatteetti jechuun dubbatan. Kanaafis galateeffatan. Marii Taanzaaniyaa sanarratti ajajoonni waraana Itiyoophiyaa nagaa buusuudhaaf fedhii guddaa qabu turan kan jedhan Jaalmarroo Dirribaa sun akka gaariitti akka ilaalanis kaasan. Garuu sana booda dhufee marii kan balleesse Redwaan Husseenii fi Geediyoon Ximootiyoosii jechuun Jaalmarroon jara lamaanitti quba qaban. Gaaffiin biraa gaazexeessaa ONM irraa dhiyaate rakkoo xixiqqoo gandaa amma WBO keessa jiruun WBO irratti dhiibbaan ga'uu danda'a yookaan ammoo WBO'n dandamatee sadarkaa biraatti tarkaanfachuu danda'a gaaffii jettuuf Jaalmarroo yoo deebisan WBO'n kaleessaas osoo ololli meeqa irratti deemuu dandamatee jedhan arraas akkasumatti dandamatee darbaa jira jechuun kaasan. Akkamitti dandamata kan jedhu immoo asirratti osoo hin taane hojii mul'isuu qabna jechuun TV irratti dhimmicha dubbachuu akka hin barbaanne dubbachuun xumuran. Gama biraatiin Abiyyi maaliif waa'ee fonqolchaa tibbana paarlaamaa irratti kaase jennaan Jaalmarroon akkas jedhan. Ammatti Itiyoophiyaatti namni waa'ee fonqolchaa yaadee mari'ate waan jiru natti hin fakkaatu jedhan ajajaan WBO kun namichi sun yookaan Abiyyi sobuun amaluma isaatii jedha. Jaalmarroon Abiyyi sobuu qofa osoo hin taane sodaataadhaas jedhan. Jaalmarroon Abiyyi jechuun dabee isa namaati jechuun kan ibsan ajajaan WBO kun itti dabaluudhaanis Abiyyi osoo sodaadhaan raafamuu huqqatee maddiin isaa luqqa'ee jira jechuun himan. Ani Abiyyi yeroo kaanuu ilma mangistuu natti fakkaata kan jedhan Jaalmarroon amma immoo ilma mangistuu dhugaa fakkaachaa jira jechuun Abiyyi irratti waan argan kaasan. Abiyyi osuma akka mangistuu fakkaruu qilee seenuuf deemaan dubbii Jaalmarroo Dirribaati. Sobni aadaa fi jedheera namticha sanaaf. Sobni aadaa qofaaf miti sodaan immoo qaama. Sodaataaf dabeessa sagal du'aa oolu. Arginee maddiinsaa qalaa'ee luqqa'ee dibataan qabee taa'aa jira.
Hanguma ani ilma mangistuu natti fakkaata jedhee akkasuma fakkaruuti qilee bu'uudhaan hanga mangistuun ga'e sana yoo handoo natti fakkaatu. Namni kun hidhiin itti luqqa'ee fuulli itti luqqa'ee arrabni furdatee dhukkubsataadha jechuudha. Gama biraatiin mootummaa ce'umsaa jedhamuun odeeffamaa kan ture WBO bira ga'uus Jaalmarroon dubbatan. Tibba darbe kana mootummaa ce'umsaa jechuun namoonni siyaasaa warra soddaa gaggeessan kan akka Lidatu Ayyaluu fi akkasumas ammoo pirezidaantii naannoo Amaaraa duraanii obbo Gaddoo Andargaachoo faan dubbachaa turaniiti jiru. Jaalmarroon dhimmicha kana quba qabaachuu kaasanii dhimmichi isaan bira ga'uus ibsaniiru. ABO WBO'n akka dhaabaatti wanta isatti dhufe kana irratti ilaalee waan barbaachisu keessaa fudhatee kaan ammoo gateeraa jedhan. Oduu biraatiin Soomaaliyaa fi Masriin waliigaltee waraanaa mallatteessan. Waliigalteen biyyoonni lamaan mallatteessan kun Itoophiyaadhaaf yaaddoo biraatii jedhame. Soomaaliyaa fi Masrii waliigaltee waraanaa murteessaadha jedhame walii mallatteessuu masaraan mootummaa Soomaaliyaa beeksiseera. Pirezidaantiin Soomaaliyaa Hassan Sheikh Mahamud Roobii hagayya 14/2024 magaalaa guddoo Masrii Kaayiroo masaraa biyyaalessaa Al-Itihaadiyyaatti gita isaanii Abdul Fattah Al-Siisii waliin erga mari'atanii booda waliigaltee waraanaa kun mallatteeffamuu ibsan. Masaraan biyyaalessaa Soomaaliyaa Viillaan ibsa baaseen waliigalteen ittisa irratti hundaa'e kun waltumsuu biyyoota lamaanii kan cimsuudha jedheera. Pirezidaantoonni lameen ibsa wayita kennan pirezidaantiin Soomaaliyaa Hassan Sheikh Mahamud waliigaltee kanaan biyyoonni lameen biyya ofii isaaniitii fi biyya alaa shororkeessummaa idil addunyaa jiru fuulduratti waliin taanee ittisuuf waliigaltee seena qabeessa mallatteessine jedhan. Waliigalteen kun biyyoonni lameen beekumsaa fi ogummaa nageenyaa fi tasgabbii naannoo ardiitii fi idil addunyaa ittiin tiksan akka wal jijjiiran hiree uumaa jedhaniiru. Pirezidaantiin Soomaaliyaa itti dabaluudhaanis Masriin walabummaa fi tokkummaa daangaa Soomaaliyaatiif deeggarsa agarsiifteef Hassan Sheikh Mahamud galateeffatan. Ji'a darbe biyyoonni lama waliigaltee waraanaa akka mallatteessan ibsanii ture. Hassan Sheikh Mahamud turtii ji'a lama hin caalle keessatti maaliif irra deddeebi'iin waliigaltee mallatteessu jennaan dhimmichi guutummaatti Itoophiyaa waliin wal qabata. Itoophiyaa fi Somaaliilaand waliigaltee wal hubannoo ulaa galaanaa mallatteessu hordofee Soomaaliyaan takka Eertiraa takka Ijiptiitti deemtee waliigaltee waraanaa mallatteessaa turteeti jirti. Kanaas Itoophiyaan akkuma jette gama ulaa galaana Soomaaliilaandiitti deemnaan Itoophiyaa irratti waraana banuuf Soomaaliyaan karoora baafachuu isheeti. Masriin dhimma laga Abbayyaa waliin wal qabsiiftee Itoophiyaa miidhuu barbaaddi. Kanaas ta'ee sana waliigaltee waraanaa jarri lamaan mallatteessan Itoophiyaa kan ilaallatudha. Oduu teenyaa xumuraatiin paarkii Baabbileetti lubbuun namoota 16 darbuu fi arboonni 7 ajjeefamuun ibsame. Hoogganaa paarkii Baabbilee kan ta'e obbo Baankii Buudammoo qubannaan seeraan alaa naannichatti babal'achaa dhufuun isaa namootaa fi arboota irratti yaaddoo guddaa uumuu dubbatan. Hoogganaan kun itti dabaluun namoonni yeroodhaa gara yerootti humnaan daangaa paarkichaa cabsuun qubachaa jiraachuu hordofee walitti bu'iinsi uumamuun lubbuun namootaatii fi arboota akka darbu taasisuu raadiyoo Shaggaritti himaniiru. Qubsuma seeraan alaa kana hambisuuf jecha humnoonni nageenyaa hojjechaa jiranis rakkoo mudatu guutummaan guututti dhaabsisuun hin danda'amne jedhan. Lafti kanaan dura abbootii qabeenyaatiif kennamee ture gara paarkiitti deebifamuu eeruun biqiltoonni umrii dheeraa qaban barbadaa'uu isaaniis itti dabaluun dubbatan. Walumaa galatti qubannaa seeraan alaa naannichatti babal'achaa jiruun arbi achii baafamaa jiraas jedhaniiru. Arbi achii baafamu haga eraritti bu'uun namoota ajjeesaa akka jirus dubbataniiru. Ammaaf kan qabanne kanuma yeroo gaarii qabaadha.